Hayyee jalqaba irratti yeroo yaanu appilikeeshina Snapseed jedhu jala deemna. Appilikeeshina kana ni tuyna. Footoo as keessaa marattanii kan jiru keessaa marattanii nama kana maratadhee jira. Tools ka jiru jala seentanii black and white ka jiru jira. Itti jala deetanii dark isaa sii ta'ami. Yeroo kana raayisii tuyxanii kana tuyxanii view edit jettanii kana tuyxan deebitanii isa kana tuyxan waan akkasan akka duraanii keedit gootan akka isiniif fiduuf kana tuyxan ulii lakkoofsaas jiru kana black and white ka jiru kana ni irreessitan zeero deebistan ulii fuula kanarraa jijjiirtan ni jijjiiramaa jechuudha. Fuulirraa ni ka'a jechuudha. Harkaas kaasuu ni dandeessan. Harka kanaas kaasuu ni dandeessan. Miila kanaas kanatti irraa kaasuu ni dandeessan. Booda raayit tuyxan. Deebi'ee adda baakitti deebitan tuuls jettaniin karbeettaniin ulii. Yeroo kana akkana sii fida. Kan filattaa green kajoo filattaa jechuudha. Green kajoo eega filattee booda kana akkana gad harkiftee akkana gad harkifta kana asiin cinaan akkana gootaa jechuudha. Ulee raayit kilikii tuyxaa jechuudha. Raayit kilikii akkamsi ta'e sii dhume jechuudha. Kanaaf yeroo kana asumatti deebitanii view edit jettanii karvisiniin jaa ammaas kana tuyxanii jechuudha. Deebitanii kana tuyxan ammaas kana zeerotti deebistan jechuudha. Kun zeerotti deebi'ee ulee kana irraa kaaftan. Harka irraa ni ka'a. Kunis harka irraa ni ka'a. Harka irraa ka'e fuulaas akkasitti. Irraa ka'e harkinis miila qofaa ta'a jechuudha. Kanaaf ulee raayit kilik tuyxanii adda baak jettanii seef godhachuu dandeessanii jechuudha. Ulee bakka seef isinii ta'e viidiyoo akkanaa hedduu yoo barbaaddan sabskiraayib godhaa, laayik sheer waliif godhaa. Galatooma.